Ashama harka akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaa Niizu Neetwoorkiidha. Oduu yeroo kanaaf qabannee jirruun isinitti hima. Dursa mata dureewwan oduu. Mariin biyyaalessaa bu'aa barbaadame fiduu caalatti waraana ammeessuu akka malu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibse. Godina Shawaa Lixaa Naadaannootti finxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni Bilxiginnaa lubbuu namoota nagaa ajjeesuun gabaafame. Wallaggaa Bahaa fi Lixaa keessatti namoonni 200,000 fi 50,000 gargaarsa nyaataa akka barbaadan Oonchaan gabaase kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Mariin biyyaalessaa bu'aa barbaadame fiduu caalatti waraana ammeessuu akka malu WBO'n ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jedhu haala amma jiruun tarkaanfilee wal amantaa uumaniin waan hin utubamneef bu'aa barbaadamu fiduu caalatti waraana jiru hammeessa jedheera. Rakkoolee siyaasaa biyyattii mudatan furuuf mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu mootummaan murtaa'e koomishiniin walaba ta'ee fi of danda'e adeemsa hundeeffamuutti jiraachuu miidiyaaleen mootummaa yeroo gabaasaa jiranittii fi paarlamaan Itoophiyaa labsii hundeeffama koomishinii kanaa dhiyaateef raggaasee koomishineroota muuduuf yeroo qophiirra jirutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa haaraa baaseen haala amma jiruun mariin kun tarkaanfilee wal amantaa uumaniin waan hin utubamneef bu'aa barbaadamu fiduu caalatti waraana jiru hammeessa jedheera. Oromiyaa keessatti hidhannoon humnoota mootummaa lolaa kan jiru qaamni kun mootummaan tarkaanfilee humnoota siyaasaa gidduu amantaa uuman fudhachuu qaba jedhee jaatarreesseera. Guutuu biyyattii keessatti waliigaltee irratti hundaa'e dhukaasni dhaabachuu dhiibbaa Eertiraa iggituu fi humnoota ishee Itoophiyaa keessaa baasuun hidhamtoota siyaasaa guutuu biyyaa keessa jiran hiikuu bakka hundatti ulaagaa gargaarsaa banuu labsii waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF shororkeessitoota jedhee labse kaasuu kan jedhan keessatti argamu. Mootummaan Itoophiyaa leellaa dirooniin dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO dhabamsiisuuf hojjetaa jiraachuus ibsichi eereera. Gama tokkoon waraana hammeessaa gama kaaniin immoo waa'ee marii biyyaalessaa fi nagaa haasa'aa jira jechuunis mootummaa qeeqeera. Mootummaan Itoophiyaa kan mariin biyyaalessaa kun akka milkaa'u haala mijeessu malee qaama raawwatu akka hin taane himu marii kana keessatti humnoonni waraanaan isa lolaa jiran ni hirmaatu moo hin hirmaatan kan jedhu irratti ejjennoon akka mootummaatti qabate maal akka ta'e ifatti wanti himeen jiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahimad marii hawaasa diyaaspooraa waliin masaraa mootummaatti godhaa turan irratti marii biyyaalessaa irratti TPLF waliin mariin godhamu akka malu dubbachuun isaanii Associated Press gabaasee ture. Muummee Ministeera Abiyyi marii kana irratti yoo dubbatan qaamoleen adda addaa haalduree kaa'aa jiraachuu himanii haalduleen jiraannaan mariin hin barbaachisu jedhanii turani. Haa ta'u malee dubbimaan ministeera Haajaalaa Ambaasaddar Diinaa Muftii ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan dhaabbilee shororkeessitoota jedhee waliin ni mari'ata jedhamee wanti ibsameen jiru jedhaniiru. Dura taa'aan TPLF fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama isaaniitiin guyyoota dura BBC waliin gaaffii fi deebii yoo taasisan mootummaa waliin marii alkallattii ta'e gaggeessaa akka jiran himaniiru. Haa ta'u malee gama waraana bilisummaa Oromoo WBO'n mootummaan naannoo Oromiyaa irra deddeebiin hidhattoonni karaa nagaa harka kennatan waamicha diraamaa gochuun alatti yaadni marii jiraachuun hin beekamu. WBO'n ibsa isaa kana keessatti kaayyoon mootummaa Itoophiyaa marii biyyaalessaan qabate tokkummaa keessoo isaa cimsuu fi biyyoota lixaarraa deeggarsa argachuudha jedheera. Mariin biyyaalessaa kun tarkaanfiiwwan amantaa uuman irratti bu'uureffamee yoo hin gaggeeffameen bu'aan isaa waraana waliinii ammeessuu malee xumuratti gochuu hin ta'u jechuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibseera. Godina Shawaa Lixaa Naadaannootti finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni Bilxiginnaa lubbuu namoota nagaa ajjeesuun gabaafame. Finxaaleeyyiin Amaaraa eega sirni Bilxiginnaa humnaan uummata irratti ijaarame as daangaa Oromiyaa seenuun godinaalee Oromiyaa iddoo garaagaraatti gochaa suukanneessaa uummata irratti dalagaa jiru. Namoota rashanuu qabeenya saamuu fi barbadeessuu shamarranii fi dubartoota gudeeduun gochaa suukanneessaa irra deddeebiin saba Oromoo qe'ee isaatti dararaa otoo jiranii humni taayitaa biyyattii humnaan to'atee karaa tokkoon finxaaleeyyii kana gargaaruun iyyannoo uummataatiif deebii rasaasaa kennaa jira. Humnoonni Amaaraa kunneen maqaa zamachaa Minilikii fi ristii deebisuu jedhuun Walloo, Salaalee, Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hidhannoo guutuun deeggaramanii uummata nagaa irratti ajjeechaa raawwachuu eegalanii bubbulaniiru. Bara Habashootaa kana keessas godina Shawaa Lixaa Naadaannootti finxaaleeyyiin Amaaraa humnoota Bilxiginnaa waliin ta'uun uummata Oromoo irratti irra deddeebiin ajjeechaa suukanneessaa raawwataa jiru. Godina Shawaa Lixaa Naadaannoo ganda Ajilaa Daallee jedhamutti gaafa Amajjii 31 2022 finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni Bilxiginnaa waliin ta'uun namoota 7 ajjeesuun manneen uummataa hedduu qabeenya waliin barbadeessuu maddeen keenya himaniiru. Namoonni waraana Bilxiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii kanaan aanaa daannootti ajjeefamanis Guutamaa Boggaalaa, Shallamaa Raggaasaa, Baqqalaa Taaffasaa, Tolasaa Yalaa fi Nagaasee Raggaasaa kanneen jedhaman warra ammaaf maqaa isaanii argannedha.
Gochi aanaa daannoo ganda ajilaa daallee keessatti raawwate gocha suukanneessaa ta'uu kan dubbatan maddeen keenya waraana bilxiqinnaa humna addaa jedhamanii fi finxaaleeyyii amaaraa jalqaba dhukaasa gandicha keessatti banan gartuun isaanii biraan ammoo dudduubaan manneen uummata abiddaan barbadeessaa turan jedhaniiru. Oduma wal fakkaatuun amajjii 29/2022 waraanni bilxiginnaa fi finxaaleeyyiin amaaraa aanaa madaannoo ganda qaqaroo jibaat keessatti dargaggoota ol deemuu sadii ajjeesuu odeeffanneerra. Dargaggoonni ajjeefaman kunis Taakkalaa Booree, Baqqalaa Abdii fi dargaggeessa biroon tokko ammaaf maqaan isaa addan baanedha. Godina Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaatti finxaaleeyyiin amaaraa mootummaa bilxiginnaan deeggaramuun uummata Oromoo irratti dararaa guddaa geessisaa akka jiranii fi qabeenya uummataa hedduun humnoota kanaan saamamuu fi ibiddaan manca'aa jiraachuun gabaasaa turreerra. Wallagga Bahaa fi Lixaa keessatti namoonni 200,000 fi 50,000 gargaarsa nyaataa akka barbaadan Onochaan gabaase. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa dhimmoota namoomaa Onochaan ibsa amajjii 31/2022 baaseen walitti bu'insi lixa Itoophiyaa jiru baay'ina namoota gargaarsa barbaadanii dabalee jedheera. Godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tasgabbiin dhabamuun isaa namoota hedduu qeerraa akka buqqise gabaasichi eereera. Wallagga Bahaa fi Lixaa keessatti buqqaatonnii fi kan buqqaanii deebi'an namoonni 200,000 fi 50,000 ta'an gargaarsa nyaataa akka barbaadan ragaan dhaabbatichaa agarsiiseera. Haa ta'u malee sababa rakkoo nageenyaatiin gargaarsi dhaqqabaa hin jiru kan jedhu Onochaan, kana malees namoonni 37,000 ol ta'an manaa fi gargaarsa nyaataa alaa barbaadu. Erga amajjii 2021tiin namoota gargaarsa barbaadan keessaa walakkaa qofatu gargaarsa argate jedheera. Qorannoon hanqina nyaata daa'immanii fi haadholii harmoosisaniif taasifamu sababa walitti bu'insaatiin gadi bu'us hanqinni nyaata daa'immanii fi haadholii haala yaaddessaa keessa jiraachuu barattoonni kumootamootaan lakkaawan barumsa addaan kutuuf akka dirqamanis gabaasichi eereera. Gama biraatiin hongeen Oromiyaa godinaalee Baalee, Baalee Bahaa, Booranaa, Gujii fi Gujii Lixaa keessatti hammaatee dhiibbaa horsee bultootaa fi qonnaan bultoota irratti fidaa jiru bal'achaa jiraachuu dhaabbanni gamtaa mootummootaa mirga namaatiif falmu Onochaan gabaaseera. Qorannoo godina Harargee Bahaatti taasifameen namoonni 600,000 fi 27,000 ta'an aanaalee 11 keessa jiraatan dhiyeessii bishaanii atattamaan akka barbaadanis gabaasichi eereera. Hanga ammaatti loon 200,000 fi 60,000 ta'an hongeen du'aniiru. Kunis namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf akka saaxilaman taasisee jiraachuu fi hongeenis barattoonni barumsa akka addaan kutan akka taasise Onochaan ibseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee jirru sangammaa ture. Qophiilee walabummaa Niiz Neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna. Thank you.